Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media. Nageenyi keenya akka kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaarraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Biiroon Barnoota Oromiyaa ajaja Biraanuu Naggaatiin loogoo eenyummaa Oromoo ibsu jijjiirame. Iskandar Naggaa ibsa miidiyaaf kenneen heerri biyyattii keewwanni 39 akka haqamu dubbate. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti waggaa tokko oliif geggeeffamaa jiruuf marii siyaasaan furmaata soquuf jaarsummaan pirezidaantii Keeniyaa godhamaa jiru abdachiisadha jechuun ogeessi siyaasaa Itoophiyaa xiinxalaan Dr. Awwal Aloo dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 ilaalchisuun sochii dhorkuuf jalqaba kaa'ame keessatti qophii tokko irratti hirmaachuu isaaniitiif erga dhiifama gaafatanii booda hedduun isaanii aangorraa akka kaafamaniif gaafataniiru. Oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii am oduu bal'inaan. Biiroon Barnoota Oromiyaa ajaja Biraanuu Naggaatiin loogoo eenyummaa Oromoo ibsu jijjiirame. Biiroon Barnoota Oromiyaa qubee odaa fi fajjii Oromoo loogoo waajjirichaa irraa akka haqe beekame. Bal'ina oduu kanaatiin Jibriil Muhammad. Gochi kunis kan raawwatame ajajaa olirraa darbee yookaan murtee Biraanuu Naggaa kan ministeera barnootaatiin akka ta'es Biiroon Barnoota Oromiyaa himaniiru. Biiroon Barnoota Oromiyaa waggaa 20 oliif loogoo waajjira isaa faajjii abbaa gadaa odaa fi qubee yookaan aabaa caadaa ofirraa kan qabuu fi biiroon kun kanaan dura kitaabolee barnootaa miiliyoonaan lakkaa'aman afaan Oromootti maxxansiisee irratti loogoo odaa faajjii qubee qabu fayyadamaa tureera. Amma garuu biirichi qubee faajjii fi odaa ganuusaa beeksiseera. Maqaa ajaja olii dhufe jedhuun odaa faajjii qubee loogoo waajjiricharraa haqamee jiraachuu Biiroon Barnoota Oromiyaattu hime. Biraanuu Naggaa gaafa ministeera barnootaa ta'u rogeeyyii Oromoo baay'een sodaa nama kana irraa qaban ibsatanii turan. Akkuma sodaataman Biraanuu Naggaa muudamee gaafa guyyaa 3 labsii baaseen sabummaa keessa manatti dhiisaa koottaa jechuun hojjettoota waajjira isaa doorsisuun beekamee jira. Kanas kan inni dubbateef ilmaan Oromoo waajjiricha keessa jiraniif akka ta'e dubbiin kun gaafasuma ture kan mirkanaa'e. Biraanuu Naggaa akkuma waadaa seeneen suutuma suutaan Oromummaa fi Oromiyaa imaammata barnootaan awwaaluuf sochiitti jiraachuun isaas saaxilameera. Hayyoonni Oromoo gocha isaa kana saaxilaa jiran akka jedhanitti gochi kun akka qoosaatti waan ilaallamu miti jechuun hayyuu beekaa fi sabboontonni dhiibbaa gochuu danda'an martinuu gocha kana irratti dammaquun akka dura dhaabbatan akkasumas maatiin barattootaa waan ijoolleen isaanii baratanii galan akka hordofanis dhaamanii jiru. Waggaa tokko dura dhaabbanni Piris Itoophiyaa gaazexaa Bariisaa irraa asxaa odaa haquun isaa ni yaadatama. Caasaan mootummaa Bilxiginnaas yeroo ammaa asxaa mallattoo Oromoo balleessuu irratti xiyyeeffate hojjetaa jiraachuun isaas beekameera. Iskandar Naggaa ibsa miidiyaaf kenneen heerri biyyattii keewwanni 39 haqamuu akka qabu dubbate. Pirezidaantiin dhaaba Baaldiraas Dimookiraasii dhugaaf Iskandar Naggaa Itoophiyaan dimookiraatofte gochuuf yoo barbaachise gaafii heerri ofiin of murteeffachuu hanga fottoquutti jedhu seeraan ala gochuu qabna jedhe. Gadaa Olaabuu waan qindeeffate qaba. Biyyoonni akka Itaalii yaada fottoqoo seeraan ala gochuu akka fakkeenyaatti kaasuun namni kun Itoophiyaanis tokkummaa isii eeguuf yaada fottoqoo seeraan ala gochuu akka ulaagaatti kaahuu qabdi jedhe. Hoogganaan dhaaba Baaldiraas Iskandar Naggaa hidhaa waggaa tokkoo fi walakkaatti siqurraa jimaata darbe eega hiikame guyyaa kaleessa miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsi isaas turtii hidhaa isaa fi akkaataa itti hiikame irratti kan xiyyeeffatu yeroo ta'u haala qabatamaa biyyaa irrattis yaada isaa kenna jedhamee yeroo deeggartoota isaa fi leellistoota sirna qeenxee leellisaniin eegamaa turetti ture kan inni jecha kana dubbate. Mootummaan jiddu galeessaa TDF irratti tarkaanfiin fudhate seera qabeessaa fi kan maluudha jedhee kan amanu ta'uu kan dubbate Iskandar ammas TDF Itoophiyaa nan diiga jedhu bakka inni jiru gahuun olaantummaan seeraa irratti kabajamu qaba jedheera. Waraanni kaaba Itoophiyaa kan eegale TDF'n ta'uu dhaabni keenya ni amana. Mootummaa jiddu
galeessa hanqina raawwii qabaatus waraanni ofirraa ittisuuf godhe haqa qabeessa akka ta'e ni amanna. Haa ta'u malee mootummaan duula marsaa duraa xumuruu ibsuun isaa balaa guddaa kan baatu ta'uu gamaggamneerra jedha namni kun ibsa isaa keessatti. Mootummaan yaada lammiilee Itoophiyaa gamaggamneerra jedhuuf toffiin agarsiisaa jiru sirreessuu qaba jechuun hidhaa gadhiifamu hooggantoota TDF yeroo inni balaaleffatus dhagahameera. TDF qormaata tokkummaa Itoophiyaa ta'uu humna waraanaa isaa dandeessisurra waan jiruuf humni isaa kun akka laafu godhamu qaba kan jedhu ibsi dhaabichaa. Hooggantoonni dhaabichaa to'annoo seeraa jala ta'anii dhimma isaanii hordofaa turan hiikamuun murtee olaantummaa seeraa sarbuudha jedheera. Murteen kun fudhatama haamilees ta'ee siyaasa hin qabu jechuun balaaleffateera namni kun. Iskindir Naggaa namni olaantummaa saba Amaaraatti amanuu fi leellisu akkasumas walqixxummaa sabaa fi sablammootaatti hin amanne haasaa isaa kana keessatti jibbeensa saba biraa keessumaa kan saba Oromoo gaaffii isaan wal qabatu haalaan calaqqisiisee jiraachuun dubbatamaatii jira. Iskindir Naggaa dhimma heera mootummaas ta'e dhimma hidhamtoota kaanii ilaalchise qeeqa yeroo dhiyeessu inni fi waahillan isaa hidhaa turan himata sabaa fi saba wal irratti kakaasuu fi Itoophiyaa diiguutiin himatamanii turuun beekamaadha. Iskindir Naggaa fi waahillan isaa kanneen sirna finxaalessummaa Minilik leellisanii fi gurmeessitoota faannoo ta'an ejjannoon isaanii inni jalqaba Oromiyaa saamuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u ibsa isaa kanaanis kallattiin gaaffii mirga hiree ofii ofiin murteeffannaa sabni Oromoo gaafataa jiru tuquun isaa beekameera. Oromoon keeyyata 39 heera mootummaa kanatti fayyadamee foxxoquu mala jechuun sodaa kan qaban finxaaleyyoon sirna Minilik Iskindir Naggaas ibsa isaa kaleessaa kanaan kanuma kan mirkaneessee jiru. Mootummaan Abiy Ahmad kan yeroo ammaa heera mootummaa biyyattii ni fooyyessina jechuun yaada dhiyeessaa jirus heera mootummaa keewwata 39 kan irratti xiyyeeffate jiraachuun isaa saaxilameetii jira. Mootummaan Abiy Ahmadii fi dhaabni Iskindir Naggaa faa ijjannoo tokko irratti waliif galuun olaantummaa saba Amaaraa milkeessuuf socho'aa jiraachuun isaanis beekameera. Inuma rogeeyyoonni akka jedhanitti haasofni nama kana ibsa paartii isaa yookiin yaada dhaaba isaa haa jedhamuyyuu malee ergaa sirna mootummaa amma aangoo of harkaa qabu kana keessaan dabarse jedhu. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti waggaa tokko oliif geggeeffamaa jiruuf marii siyaasaan furmaata soquuf jaarsummaa pirezidaantii Keeniyaan godhamaa jiru abdachiisaadha jechuun ogeessi siyaasa Itoophiyaa xiinxalaan Dr. Awwal Aloo dubbatanii. Dabalataanis hiikamuun hayyoota siyaasaa maaliif warra kaan mufachiise kan jedhuu fi ibsa isaanii kennanii jiru guutuu isaa rabbi irraa galchuu waan qindeeffate qaba. Waraana waliinii Itoophiyaa waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruuf mariin siyaasaa furmaata soquuf jaarsummaan pirezidaantii Keeniyaan godhamu abdachiisaadha jechuun ogeessi siyaasaa Itoophiyaa xiinxalaan Dr. Awwal Aloon dubbatan. Jimaata darbe namootni siyaasaa gurguddoo hidhamanii turan gadhiifamuu isaanii hordofee taateewwan jiranii fi abdii waraana kana karaa marii siyaasaan furuuf jiru irratti sagantaa BBC irratti kan dubbatan Dr. Awwal Aloon ibsa hooggantoonni koongirensii federaalistii Oromoo hidhaa bahanii baasan ergaa hin eeggamnee fi bu'aa qabeessa dhaame jechuunis dubbataniiti jiru. Namootni baay'een jarreen kun ijjannoo qaban kan biraa ta'uu danda'a jedhanii yaadaa waan turaniif ibsa kennuun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Ammaan tana waraana waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruuf gaagama guddaa gaanfa Afrikaatti uumeef fala gochuuf yaaliiwwan jaarsummaa gurguddoo lama adeemsifamutti argama. Tattaaffiin jaarsummaa gama pirezidaantii duraanii Naayijeriyaa Olusegun Obasanjoon kan amma bakka bu'aa gamtaa Afrikaa ta'aniin adeemaa jiru kun isa ijoo yoo ta'u kan gama pirezidaantii biyya ollaa Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan adeemaa jiru isa biraati. Tattaaffiiwwan araaraa gama pirezidaantii Uhuruun godhamuu irratti gabaasaaleen hedduun yoo bahu ni mul'ata. Obasanjoon garuu kibxata darbe Maqaletti hooggansa Tigraay waliin mari'achuun isaanii gabaafameetii jira. Dr. Awwaloon tattaaffiiwwan lameen keessaa kan gama Keeniyaa godhamaa jiru hunda hammataa fi kan abdii horuudha jechuunis himaniitii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa mootummaa Itoophiyaa qofa waliin osoo hin taane mataan isaa Itoophiyaa dhaqee ture. Garee warra Oromoo, garee warra Tigraay waliin haasa'aatii jira. Gameeyyiin Tigraay Naayiroobitti argamanii warra Keeniyaatti dubbataniitii jiru. Ameerikaanis tattaaffii Keeniyaa ni deeggarti. Gamtaan Awurooppaas tattaaffii Keeniyaa waan deeggartu fakkaata. Haalli kun ammoo abdachiisaa fakkaata. Jaarsummaan Keeniyaa waan abdii horu wanti fakkaatuuf
Keeniyaan biyya ollaa humna siyaasaa guddaa qabdu ija taateef qofa osoo hin taane yaada araaraaf lafa keessaanis gara marii biyyoolessaa hunda hammataa rakkoolee bu'uura Itoophiyaa furuu danda'utti geesse jechuunis ibsaniitii jiru. Dr. Awwaloonis hidhaa hiikamuu namoota siyaasaa gara marii biyyoolessaatti seenuuf tarkaanfii gaarii ta'uu himuun haa ta'u malee gama kanniiniin mootummaa naannoo kaaba Tigraay fi Oromiyaatti nama nagaa xiyyaaraan haleelaa jiraachuu isaas himeetii jira. Dhiibbaan hawaasa idil addunyaa yoo itti fufe hedduu marii rakkoo akka furu gochuu mala jedhaniitii jiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaawwan xiyyaaraa tibba kana keessummaa naannoo Tigraay fi lubbuu namoota nagaa akka balleessee jiru hojjettoota gargaarsaa fi hooggantoota TPLF'n gabaasamaa jiru irratti yaada homaa hin kennine. Gama biraatiin hiikamuun namoota siyaasaa maaliif warra kaan mufachiiseen gaafii nama hundatti uumameedha. Jimaata darbe hundeessitootni TPLF tibba waraana Tigraay jalqabutti mootummaan to'ate kan akka obbo Sabahat Naggaa dabalee namootni siyaasaa gariin hiikamuun nama hundaa hin gammachiifne. Naannoo Amaaraa fi rogeeyyii dhimma naannichaaf quuqamuu irraa komiin jabaan miidiyaa hawaasummaa irratti ni dhagahama. Komiin kun bulchiinsa Dr. Abiyyi keessummaayyuu hooggantoota TPLF gadhiisisuun isaa aarsaa gara caalaa naannoo Amaaraa baase busheessuudha jechuun miira biraa akka uume marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti mul'ataatii jira. Kana maaliif ta'een gaafii jedhuuf Dr. Awwaloon rakkoon isaa biyya Itoophiyaa akka ijaaramtu barbaadamuu irratti warra adda addummaan fedhaa jiraatus sababaadha jedhu. Beektonnii fi dhaabbileen Amaaraa hedduun hiikamuu hidhamtoota siyaasaa mormaniitii jiru. Waamicha karaa nagaa xumuramuu isaa waan fedhan hin fakkaatu kan jedhe Dr. Awwaloon waraanicha mataa isaa Itoophiyaa fuula duratti biyya akkamii akka gargaartummaa fedhaa jiru irraa madda jedhu. Warri Amaaraa siyaasa Itoophiyaa barootaaf dhuunfatanii turan sirna federaalawaa Itoophiyaa kana hin fedhani. Sababbiin isaa immoo biyya Itoophiyaa keessatti olaantummaan qaban hin eeggamuu fi sabaa fi sablammiileen Itoophiyaa sirna federaalawaa waan fedhaniif ammoo rakkoon kun marii siyaasaa kan furamu yoo ta'e inni fedha keenya nu hin kabachiisu jedhanii waan yaadaniif jedhaniitii jiru. Dr. Awwaloon mootummaan mariin biyyoolessaa amanamaa fi hunda hammate akka gaggeeffamu ammallee tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuu qaba jedhanii amanu. Hidhamtoota siyaasaa gariin gadhiifamuun kan duuba hedduun ammallee hidhaa jiru. Isaan gadhiisuu qofa osoo hin taane waraana adeemaa jiru dhaabutu irra jira jechuunis itti dabaluun dubbataniitii jiru. Osoo waraanni gaggeeffamaa jiru garee kana marii keessaa hambisuun mariin sun amanamaa hin ta'u. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyoolessaa rakkoolee Itoophiyaa fura jedhee abdatu qaama walaba ta'een akka gaggeeffamu komishinii marii biyyoolessaa waggoota 3 turan mana marii bakka bu'oota uummataan akka hundeeffamu godheetii jira. Komishineroonnis eeruu uummataan akka filataman taasisaatii jira. Eenyutu marii kana keessatti hirmaata, eenyutu hin hirmaatu kan jedhu kan murtaa'u komishinii hundaa'een malee mootummaan miti. Yaada jedhus amma dura beeksiseetii jira. Dr. Awwaloo Aloon maddi oduu keenya BBC irraati. Oduu biyya alaatiin ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 ilaalchisuun sochii dhorkuuf jalqaba kaa'ame keessatti qophii tokko irratti hirmaachuu isaaniitiif erga dhiifama gaafatanii booda hedduu isaanii aangorraa akka kaafamaniif gaafatanii. Bal'ina oduu kanaatiin Rabbirraa galchuu. Ministeerri muummee UK Boris Johnson qajeelfama COVID-19 ilaalchisuun sochii dhorkuuf jalqaba kaa'ame keessaa qophii tokko irratti hirmaachuu isaaniitiif erga dhiifama gaafatanii booda hedduun isaanii aangorraa akka kaafamaniif gaafatan. Johnson gocha bara 2020 keessa raawwataniif dhiifama gaafatanillee miseensonni mana marii paartii isaanii dabalatee kan isaan dhagahuu argachuu hin dandeenye. Gameessi miseensa mana marii fi dursaan Koree William Rag gama isaaniitiin muummichi ministeeraa aangoo isaanii akka gadhiisaniif gaafataniitii jiru. Haa ta'u malee Johnson gama isaaniitiin sababii kanatti baay'ee yoo haaranillee ittiin murtaa'u jedhan. Miseensa kaabinee kan ta'an itti aanaa ministeera muummee Dominic Raab garuu Johnsonin deeggaraniitii jiru. Dureen kaabinee Scotland Douglas Ross fi miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa biyyattii kanneen akka William Rag, Caroline Nokis fi Roger Gelfaati ministeera muummee Boris Johnson aangorraa akka kaafamaniif gaafataniiru jechuun maddi keenya kun ni dubbata. Muummichi ministeeraa Johnson erga roobii kaleessa paarlaamaatti dhiifama gaafatanii booda marii rakkisaatu ture jechuun dureen kaabinee Scotland dubbatu. Itti dabaluunis amantaa ministeera muummee irratti qabnu irrachuu ilaalchisee mana marii dhimmi isaa ilaaltutti
xalayaa akka barreessan beeksisan. Johnson ministeera muummee biyyattii inni mootummaa qajeelfamoota kanneen baaseedha. Kanaafuu muummichi ministeeraa balleessaa raawwateef itti gaafatamuu qaba jechuunis ijjannoo isaanii dhageessaniitii jiru. Ministeerri UK hedduun gama isaaniitiin gareen qorattoota kanaa tajaajila siviil Suugireen hoogganamu hanga ragaa qindeessee xumurutti miseensonni mana marii akka obsaniif kan gaafatan yoo ta'u, argannoon qorannichas dhiyeenyatti ifa akka ta'u beeksisaniitii jiru. Miseensi mana marichaa Wiiliyaam Raag garuu muummichi ministeera haala itti of ittisuu hin dandeenye keessatti argaa akka jirus dubbataniitii jiru. Carraan muummicha ministeera Johnson argannoo koree qorattoota qofarratti hundaa'e ta'uu hin qabaatu jechuunis mormii isaanii dhiyeessaniitii jiru. Miseensa mana marichaa kan biraa Toorii Kaarolaayin Gamasheetiin ministeerri muummee warra leellistoota hunda miidhaa waan jiruuf atamtamaan aangoo isaanii gadhiisuu qabaatu jechuu isaanii dhagahameetii jira. Ministeerri muummee Johnson ifatti dhiifama gaafachuu isaaniitiif dhiifama argachuurra mormii olaanaa irratti kaaseetii jira. Gareen hafe deeggartoonnii fi miseensonni mana marii paartii isaanii mataa isaanii Johnson aangoorra haa ka'u jechuutti argamu. Maddi oduu keenya BBC irraati. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan nu hordoftaniif galatooma.